Gootii Oromoo kun akka Afrikaatti iyyuu yeroo jalqabaaf warra adii Itoophiyaa weeraruu dhufte qabee garboomfachuun hojii qonnaa hojjisiifachaa nama turee fi Xaaliyaanota warra kaan ammoo qabee mootummaatti kennuudhaan Tafarii Mokonnon Haile Sillaasee irraa badhaasa guddaas nama argatedha. Seenaan isaas kunootti. Yeroo warri adii Xaaliyaaniin abbaasaa rasaasaan ajjeeftutti gootichi kun haaloo abbaasaa ba'uuf loltoota muraasa fudhatee laga seenee gootichis obboleessa isaa faana wiirtuu waraana Xaaliyaanii barbadeessuu jalqabee da'oo warra weerartoota Xaaliyaanis gubee daaraa godhee garuu guyyaa tokko obboleessi gootichaa faashistoota Xaaliyaaniitiin rasaasaan dhaamee isa biraa kufee aarsaa lubbuus biyya isaatiif kaffalee yeroo kana gootichi caalaatti xiiqeffachuun faashistoota Xaaliyaanii boqonnaa isaan dhowwee da'annoo waraana isaanis abiddatti qabsiisee Xaaliyaanotas qabee garboomfachuun hojii qonnaa hojjechiisuu eegale. Warra kaan ammoo qabee mootummaattis kennaa nama turedha. Badhaasa guddaas mootummaa bara sanaa Tafarii Mokonnon Haile Sillaasee irraa nama argatedha. Gootichi kun Garbii Bultoo jedhama. Seenaa gooticha kana guutummaatti dubbisuuf appilikeeshinii Irbu jettu Play Store irraa buufachuun erga seentanii boodas Garbii Bultoo jettanii sarchi gaafa gootan seenaa isaa guutummaatti isiniif fida dubbisuu dandeessu. Akkasumas aappii kanarraa seenaa goota baay'ee waan argattaniif aappii kana buufachuun itti fayyadamaa. Galatoomaa.